وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دوفي قاو ورانتنا ريفو لنقري أمرا والقرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورين أما دفتن بابا دوفي جرا سينا ولا فيرا شير ولي قدا سان ونفا قاتف لقاف جرادو درسي sadii tanaaf akkanatti fagaatte darsii duraa yoo sa'aachisiisine guyyaafaa asriifaa booda akka Sheekh Anwar fatwaa anas yoo jidda barsu sadiitti yoo chisiisine faa malee sa'aan oluma dheeratti tanaafi. Waalaikum salaam yaadda horii ammaa dhuftan ol sesseenaa tattaa boorobaa maashaallah. Sukunaan irra deebine jenneeti mee akka duraanirra akka irraa xiqqoo isiniif ni fooyyaa wajiitii yaada inshaallah. Kanaafuu daqiiqaa lama boodanii eegalla inshaallah. Jiituu Oromiyaa nagee wallahi fayyaadha. Jiituu Oromiyaa nagee kunoo numa jirra akkamiiti fayyanaa qabda numa jirta ka odeeysimee maaltu haare'a sibira maaltu haare'a mee waan sibira haare'a aslaaddu askannaddu maaltu haare jennaan gaafa kaan qofooxiyyaa to'aaree jee qofooxiyyaa to'aaree jeedi akkasii qofooxiyyaa haaree hin jiini ni eegallaa yeroon itti qophoonuu xiqqoochi dabarteeti sagantaa ayyee bigana gayaan dhuftanii inshaallah eegaa takka ni qabna eegaa takka booda ni eegalla inshaallah ni eegallaa. Saat akka qabnaa saat akkitti qabnutti fayyadamneeti rabbi isin haa laaffisu. Waalaikum salaam bagana gayaan dhuftan maashaallah gaashiitu eegaa rabbiin inshaallah bilisummaana تايدا هاريا تا أستاذا أحمد دين جبل سني سرا دبنة ما شاء الله سني اللين هاريا إن شاء الله بلسما ربين يروق باب دوتينون هنكبو إيقا عمرين تينيا سچدي بمجرتيتي أصو دلومتي ميلا نفوتي لفان نندويني ربين أموما نون هنكبوغا ولينو عذاب وابشر إن شاء الله وليد أمني نمو على ديب خمنا نمو هذا لجوز كيسا قلي ربين بك كيان نقولتي كابيني فيرنو ديبسي إن شاء الله ربين كابيني خيني بجرّاي قلي إلانك علامنا واتي ماتي شوفوا ماتو ربين أبانو أقولون ديبسي إن شاء الله نديبنا أبشر abdiin kutatina laa taqnatu min rahmatillah eega abdiin kutatina inshallah abdiin kutan rabbiin rahmata rabbiirra garaa muratinaa je
abdiin kutatinaa tanaafuu abdiin kutannu inshaallah dhaloota nu booda osoo hin ta'in ammumatti rabbiin nurraa haa eegalu bilisummaa inshaallah. Egaa waliigallee beekaan takkittiin tiyyaa dhumtee jirtiin isaa harki kiyya kun kan mirgaati isinii bitaacha fakkaata amma. Bismillaahi rahmaani rahiim. Adam Muhammad nagee wallaahi baga nagaan dhuftanii seenaa dhiyaadda. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كيا خن إسلاما خن ديراد لاتك أقدان ورين جيتو روميا إن شاء الله ilma jechuun bakkuma naa qaba ani FMC tamsaastu TV ti bomuun daawuu fi diyaaf waan hin tolchuu danda'e sammuutti tolchuu rabbii na hanne jecha bakkuma naa laaltan jiitu oromiyaa bakkuma naa laaltanii bakka sanii FMC niin banadhaa inshaallah tamsaastu TV tis baneetiin addunyaa hunda wal gahu achirraa tamsaasaa irratti hirmaattan inshaallah yoo rabbi fedhe. Egaa darsii ta'een gara darsii deebinaa darsii teenya san dabarte keessatti silaayida darsii lama qabna turre gammachuudhaaf sagantaa gaddisne arraan tana sukunaa xiqqoo isinitti ulfaatteen saa sukunaan akka isiniif wayyaa jee yaaduttiin arraan tana qopheesse. Egaa qubee dubbachiiftuu arabaa tan dachaa osoo hin ta'in qubee dubbachiiftuu arabaa tan dabalataa ta'eef dandeesse. Akka amma gartanitti fataa a kisraa iidhaa fi dummaa uu kan jennuun qubee dubbachiiftuu arabaa sadii ta'eef dandeessi jennee ilaallee dabarsinee jira. Egaa tan dabalataa gabaabduu A fi O akkamitti uumna kan jedhuuf waan takka takka irraa dubbannee dabarsinee jira. Amma immoo sukunaan hogguu dubbachiiftuu fataa hojii walitti dhufte fi kisraa hojii walitti dhuftee fi dummaa hojii walitti dhufte dubbifamaan sukunaan irra jiru san ni ukkaamamaa ni qabamaa sagaleen achiichin dabartu. Egaa fakkeenya ni laallaa akka kanatti aanu goone fataan akka amma iskiriina irratti agartanitti maali ni qabame hin jiru hin dhagayamu yoo isiniif dhagayame lakkoofsa ahad barreessa yoo isiniif dhagayame lakkoofsa takka barreessa. Yoo dhagayame lakkoofsa tokko Waalaikum salam. Fakkeenyumaan kan nu deema rarra. Fakkeenyumaan kan nu deema. Maashaallah iyyee. Ni agartan asirratti ni agartanii wanni agartan fataa qubee arabaa lamaatu jira. Qubeen lameen baa fi laami asitti dubbachiiftuu arabaa fataa fi sukunaa jira. Dubbachiiftuu arabaa fataa fi sukunaa jira. Qubee afaan oromootti hogguun barreessu yookaan hogguu barreessinu baan dubbifamaadha, laamis dubbifamaadha. Qubee aliif waayii fi yaa waan hin ta'in qubeen
arabaa 25 dubbifamaa jenneen. San keessaa baanis dubbifamaadha. Maqaan himu jira. Laamis dubbifamaa. Ogguu sagalee wajjin walit jaarru tuni tanaa bakka bu'a. Walii gallee tun ammaas tanaa bakka bu'a. Fataan dubbachiiftuu bakka bu'a jenneen. Waalaikum salaam Khaliifaa Shaadalii dhiyaadha. Ayyee tanaafu taraa dabartee kana raaqeetiin kanaafi kun akkan jireettiin isiniif dabarsee ture. Amma immoo fakkeenyaa hojii jettanii amma fakkeenyaa hojiin akkanatti isiniif laaffate jeeti jaata. Ayyee baafataa hogguu jennee baafataa kophaasitti akkana yoo ta'e baafataan sagaleen isin nu qannitu baafata abbaa akkana jennaan jenne darsii teenyatti dabarte keessatti baafataa qabdu akkamitti dubbisnee jenneen baafata abbaa akkana dubbisna. Egaa namni hundinuu tana laallee nu galee jettanii bira kunne fataa wajjiin baan yoo fataa gubbaarraa qabaatte sagaleen isin nu qannitu baa jennaan baanas baabbaa baafata abbaa akkana taati. Ayyee amma seera sukunaan laaluu deemna maashaallah. Seera sukunaa keessatti fataa fi sukunaa walitti daballee laaluuf deemna inshaallah. Waalaikum salaam warreen amma dhuftan dhiyaadhaa hiriyoota keessanis invaayitii godhaa sheeris waliif godhaa maan ayyaamin jette jaanii kun wasirratti gaaffii isiniif dhiyeessu jiranii maan ayyaaminii jaanii walii barreessin ayyeena waliyaama hiriyoota keessan wal afeeraa inshaallah. Baafata abbaa akkas jennaan. Ayyee amma immoo eega sana taate laam sukunaa wajjii waliif finne laam sukunaa wajjii walitti hogguu dhuftee wanni isiin nuu qannitu laamtuun sukunaa wajjiin hogguu walitti dhuftee dubbifamaa qofa nuu qannitu dubbachiiftuu hin jirtu. Eegartanii masirratti gamanaan laam sukunaa qabduu jira asitti dubbifamaa lama sukunaa fi fataa wajjiin. Sukunaan tun sagaleen qubeen sukunaa irra jirtu dubbifamaan arabaa yookaan dubbachiiftus haa ta'u qubee arabaa 28 keessaa qubee takkarra yoo sukunaan jiraatte sagaleen qubeen sukunaan gubbaa jirtu san hin dabartu achi dhaabbatti jechuudha. Akkana gunja'u asitti fataan kanaaf bakka bu'a. Dubbifamaan baantun tanaaf bakka bu'a. Dubbifamaan kun kanaaf bakka bu'a. Sababni kana gooneef sukunaa gubbaarraa qabdi. Ayyee akkamitti akka goonuu laalla. Yoo laam sukunaan qabne waliif finne yogguu dubbisnu baafata abbaa akkana nuu kan baa fataa qabdu wajjiin baa dubbifamaa baa fi dubbachiiftuu a takka irra keenya baafata abbaa akkana dubbisna. Ayyee tana ogurraa dhaamsineeyo laam sukunaa qabdu sagaleen dubbifamaa san ichiin dabartu dubbifamaa sagaleen qabni jechuudha. Akkamitti laam sukunaa qabuun sagaleen isiin nu qanitu sagalee if danda'e osoo hin ta'in sagalee hirkattuuti laa tajennuun tanu nu qan. Ayyee ifaansa isin eegalu jira akkinii nama jee kun isin eegalu jira akkinii nama jee jiru kun amma eegallee halawaa amaan akkinii nama jee jiru kun isin eegalu jira. Yaa Rabbi galchiif gaa. Hussein Muhammad waalaikum salaam baga nagayaan dhufte seen akkinii nama jee jiru kun isin eegalu jira. Amiin Samiraa Magarsaa hayyee Makidaa Kamaan hayyee maali dalagaarra jirtan hayyee warri dalagaarra jiru eerfooniidhaan dhageeffachaa jiru silaa bikka tana laaltan bareedaadha yoo laaltan malee akkamitti isinii gala
mee hayyee booda laaltanii ogguu dalagaa maashaallah qaceeloo si agachuu nu hayyee eegaa akkanatti akkana gunkaa'u taamma dura yaalle baan fataa qabdii sagaleen isii nuu kannitu baa fataa baa gujanuu sagalee tana nuu kanniti hayyee eegaa baa fataa qabdu tana irraa cufna baa fataa qabdu tana ogguu cufne maaltu nu hafa laam suknaa qabduu fi ogguu arabii laam suknaa qabdu goone qubee afaan oromoo baa fi aa walitti irraa cufne baa fataa qabdu ogguu cufne laam suknaa qabdu sagalee qubee afaan oromoo laa kophaasitti tayyannuun san nuuf kanniti kanaafuu baa fataa laam saakin bal jennee yaamna baa fataa laam saakin bal ifaami kana keessaa fataa fi suknaan isin garsiisuu barbaade baa fataa laam saakin bal baa fataa laam saakin bal baa fataa laam saakin bal jennee dubbisna ammoo ifa baa fataa laam saakin bal yookaan baa nasbaa laam saakin bal qubee afaan oromoo baa a la hogguu sadee walitti dhaansine bal sagalee bal jettu nu kan baa fataa laam saakin bal eegaa hogguu qubee tana qubee sadeen kana fataa fi mee isiniin gaafadhaa takkarra deebi'eeti isin gaafadhaa hayyee irraan deebi'a akka reefu jee asitti qubee arabaa dubbifamaa baa fi laam qabna baa gubbaan fataa jira laam gubbaan ammaas suknaa jira qubee afaan oromoo baa aa fi laa qubee sadii nuu taati hayyee asitti qubee dubbachiiftuu takkaa fi dubbifamaa lama qabna arabii qubeen dubbachiiftuu takkittiin arabii tami fataadha qubeen dubbifamaa arabii lameen kami baa fi laami suknaan ifiifuu sagalee hin baasistuu ni okkaamsitii ni dhaabdi keellaa jechuu asitti keellaa kanaafuu qubee sadii as keessa arganna kunis qubee arabaa keessa fataa taakka dubbachiiftuun bakka buutii dubbifamaa baa fi dubbifamaa laam arabii qubee afaan oromootti yogguu deebine ammaas dubbifamaa qubee afaan oromoo baa fi dubbachiiftuu qubee afaan oromoo a jidduu jirti laan ammaas xumurarra jirti eegaa fataan asitti gubbaa jirti jidduu seente sababatti seenteef inshaallah maashaallah eegaa yoo laam suknaa cufne dhaabne baa fataa qabdu sagaleen isiin nu kennitu ba jennaan baa fataa qabdu sagaleen isiin nu kennitu ba jennaan taakka baan fataa qabdii sagalee tan nu kenniti sababni kana nu kenniteef baan qubeen arabaa baan tun qubee afaan oromoo baa tana bakka buuti hayyee dubbachiiftuun arabaa fataan qubee afaan oromoo aa tana bakka buuti tanaafuu dubbachiiftuu takkaa fi dubbifamaa tokko qabna asitti fataan baa gubbaan jirti akka taa'umsaa qubee afaan oromootti duraan laalletti baa duubaan dubbachiiftuu dubbifamaa duubaan dubbachiiftuu akkaa jira sagalee gabaabduu qubee lamarraa ijaaramtu baa fataa baa oguu jennee kana nuu kenniti hayyee laam suknaa qabdu laa takkitti tanu nu kennite waalaikum salaam dhiyaadhaa warreen dhuftan eegaa baa fataa laam saakin bal jennee jirra akkana nuu kenniti jennee jira yoo baan hin jiraanne yoo baan tun hin jiraanne qubee afaan oromoo tamtu jira mee ilaala akkamii barreessitan yoo baan tun hin jiraanne
yoo baan tun hin jiraanne baan qubeen arabaa harfiin arabaa baa taalifitti aantee jirtu baa tajennu yoo hin jiraanne fataa fi laam sukunaa qoftii yoo walit dhufte fataan duraan jiraattee laam sukunaa qoftii jiraatte qubee afaan oromoo keessaa akkamitti barreessinaa sadeen tana keessaa tamtu dhaama akkamitti teessiminaa barreessa isinii galee moo hin gallee ilaala. Maashaallah Samiraa Magarsaa baga rabbii si tolchee baga nagayaan deebite. Adam Mahamad baga nagayaan dhuftee seeni. Hayyee waan hin jeesinii galee. Fataan maashaallah Taaju Ibrahim maashaallah takbiir maashaallah nuuni ne nag maashaallah Sifaanii maashaallah. Alhamdulillah hayyee gaate idaarrallee arra wayyaadhaarra isinii galu jira maashaallah. Maashaallah Abdul Jaliil maashaallah. Nasiim Abdurrahman amiin walumaanuu. Khaliifaa Shaadalii hayyee. Asiyaa Muhammad maashaallah Khaliifaa Shaadalii baan ni dhaama waliif jirra. Waalaikum salaam baga nagayaan dhufte. Hayyee baan ni dhaama qubeen arabaa baa jira. Qubeen afaan oromootiis maal bakka buusne baa kana bakka buusne. Dubbachiiftuu arabaa fataa tana qubee dubbachiiftuu afaan oromoo a bakka buufne. Laam suknaa qabdu suknaa fi laam walitti laa qofa bakka buufne. Kanaafuu nuunneeny maal jette maashaallah. Ganamoo abdii maashaallah siriidha. Sababa baan kun hogguu dhaamsine wanni hafu egaa maashaallah deebistanii jirtanii wanni nu hafu akkana ta'a. Baan asii dhaamsinee jira. Qubee arabaa aliif baa tajattu fataa jalata jirtu tan fataa jala jirtu hogguu dhaamte tan fataa jala jirtu hogguu dhaamte qubeen afaan oromoo tan lammaffaarra jirtu baa tajennuun tun isin dhaamti. Maaltu nu hafa a fi la. Sababni aliif a bakka buuti. Laam sukunaa qabdu laa tana bakka buuti. Tanaafuu maashaallah al jennaan fataa laam saakin al bal jenneemi duraan bal jenneemi baa gisee dhaamsine maal nu ta'a maaltu nu hafa al yoo baan jiraatte bal jennaan yoo qubeen arabaa baan jiraatte bal jenneete akkana jaamna. Ammoo hogguu baa jalaa dhaamsine waan jawaan hin qabne jecha maaltu nu hafa lameen kanaan nu hafa akkam jennee yaamna al sababni al jennuuniif fataan dubbachiiftuu qubee afaan oromoo a bakka bu'a. Laam suknaa qabdu maaltu bakka bu'a laa bakka bu'a. Tanaafuu al jennaan maashaallah. Asli hankuma dhaqqabatteerraa hordoo fi kaan sheer gorodhu booda laalta. Egaa silaa hiriyoonni kee invaayitii si godhanii Ibrahim Abdallaayee maashaallah. Silaa hiriyoonni kee invaayitii si godhanii ni dheeyta ni harkita. Kanaafuu sheer gorodhu booda laalta. Mee akki ammaa kun yoo isinii galee jiraate maashaallah sirri deebistanii jirtanii warra amma dhufe waan hin ta'in. Egaa waan sirri deebisanii jecha takbiir irraanfannee mi takbiita takbiir maashaallah. Waalaikum salaam warri amma dhuftan Ahmad Umar maashaallah sirriidha. Fataa boodaan qubeen arabaa dubbifamaan takko yoo suknaa qabaatee achiichi sagaleen hin dabartu wanni jennuun baa fakkeenyaa fudhannee
الجنين هاي ما شاء الله تكبير إلي في فرا إلي هردا يو سني ما شاء الله سني قد جرا إلي يعني كوي إلي ولي فرورو يعني بقى أماچي سنير ماتا يه سنير ماتا إن شاء الله سيدي قادم مرفتي وعليكم السلام أبشر لقبتي هنكاسي تقيتو مثلا بدورة دبري شير غور بودل التارة ديبتي تايملايني خطرة أم عمار وعليكم السلام ديادو آيه ما شاء الله تكبير ميلي لي تيسن بقى الحمد لله ربي لافتوتي تا دبرتر أما سنيف لافتي آيه هلوا أما سنگل لي أما رفتين ساتي آيه ما شاء الله حرفي تيان تلال خنا بودا لافتو آيه آيا تكان ردي بيك ترى درا ورم مدفيف قبين عربا دبي فمان قافي في دال كمنا قبين عربا دبي فما قافي في دال كمنا أمو دبچيفتو عربا غبابدو فتا كمنا ستي سدي سكنان نيو غورتي وخاو كيلا رجنين ulfii jechuun achichi kan dabaree nu garsiisti milikata dubbachiiftuu qubee arabaa dubbifamaa arabaa qubee arabaa qaaf duraan jirtii daaliitu itti aanee jira qaaf gubbaan fataatu jira warriin eerfoona gurraarraa qabdan viidiyoo booda deebitanii ilaaltan qaaf gubbaan fataatu jira itti aanee qaafitti maaltu aanee jira daaliitu jira daal gubbaa maaltu jira sukunaatu jira daal gubbaa sukunaatu jira hayyee qubee afaan oromootiin tokkoffaa qaa jira lammaffaa fa'aa jira bakka bu'aa fataa ammallee sadaffaa irratti daata jennu ni jira hayyee oguu dubbisnu qaaffataa daal saakin qad jennaan qaaffataa daal saakin qad akkamitti dubbisna qad jennaan qaaf fataa yookaan qaaf nasbaa daal saakin qad qaaf fataa daal saakin qad qaaf fataa daal saakin qad egaa qad jennee dubbisna waalaikum salaam irree sabaa هاي أنا كيا بغنا جيان نفتي أكمي سيادة أور بغنا جيان نفتي ليادو أنا ما شاء الله قاف فتا دال ساكن قد قاف فتا دال ساكن قد أكن نغن قاف فتا دال ساكن قد أقول دبز قاف فتا خبتي egaa tara sadiin jaa walitti qaaf tana fataan ta gubbaa jirtu tana qaaf fataa daal saakin qad qaaf fataa daal saakin qad qaaf fataa daal saakin qad maashaa Allah hayyee warri amma dhuftaniif egaa warri nu dabarte jettaniif tan amma duraati hojii takka akka irra deebii isiniif taatu kan naan galle jeessi yoo jiraate hayyee duraan fakkeenyaaf qaaf gubbaan fataa jiraan jee yoo daal sukunaa qabdurraa inni sagaleen isiin nu kan qubee afaan oromootti qaaf fataa qa jenna qaaf fataa qa qaaf fataa qa akkana nu kan qaaf fataa qa kana ilaallee jira hayyee yoo qaafii fi fataa irra hin jiraan yoo qaafii fi fataan hin jiraanne akkana ta'e daal sukunaa qabdu qofti yoo jiraatte jenna malee da hin jennu fakkeenyaaf qad jenna malee qadaa yoo jenne qadii qaduu hin jenne qad jennee dubbisne qad maal nu barsiisti daal gubbaa sukunaa jira daansan sagaleensi ni qabamti bakka jirtu dhaabbatti sagaleen achiichi dubbachiistuun hin jirtu hin dabartu jechuudha sagaleen dubbifamaa arabaa daal achi hin dabru
sukunaa waan daal qabdu jecha. Qubee afaan Oromoo maqaan sii daadhaa sagaleen sii d jennee afre d jenna. Kanaafuu qaaf fataa daal saakin qad qaaf fataa daal saakin qad ifa ifaami. Yaa Rabbii galchiif gaa kanallee warra aaree amma dhufeefis yaa tokkicha kiyyaa adde Ibrahim Abdallah maal jette qaaf fataa maashaallah qaaf fataa daal saakin qad qaaf fataa daal saakin qad qaaf fataa daal saakin qad. Egaa fataa qaaf sukunaa daa hin jenneen dubbisnu ammas wanni hubachuu qabdan. Egaa wanni hubachuu qabdan qubeen barreeffama arabii keessatti oguu barreessinu dubbifamaa gubbaan fataa kisraan jalaan jirti yoo fataan gubbaan dhufte maqaa dubbifamaa yaamneeti waan gubbaan jiru yookaan jalaan jiru itti aansinee yaamna. Ifa qaaf fataa qaa jenna malee fataa qaaf qaa hin jennu. Fataa qaaf qaa hin jennu. Ayyee wanni hubachuu qabdan. Fataa qaaf qaa hin jennu. Wani jennu maqaa dubbifamaa eega yaamne booda dubbachiiftuutti aansinee walitti gizee goonu akka qubee afaan Oromootti sagalee yaamna. Ayyee qaaf fataa qaa jennee duraan laalee jira. Qaaf fataa qaa kana lameen nu kanneeti. Daal sukunaa d jenna. Daal sukunaa d. Egaa namni akkanatti qara'us ni jira. Qaaf nasbaa qaa daal sukunaa d qad akkanattis qara'u ni jira. Eegumaan as dhufee nagaree. Waalaikum salaam Jamiila Suleymaan. Dhiyaadhu. Qaaf fataa qaa eega jee booda egaa akkanattis nama beeku akkanattis nama qara'u jira jechuu qiyyaa. Ammoo har'a laafaatti akkaan amma barsiisuu jiru kanatti irra laafaa. Qaaf fataa qaa eega je'ee kana dubbate booda laal. Qaaf fataa qaa jeega kana jee booda kana irraa dhaabee daal sukunaa d daal sukunaa d jee goolii ta'u qad jee haqara'us ni jiraas akka kanatti siriidha garuu namatti ulfaata akkanatti. Abshir sinin gaafadha abshir nuun nañ abseen haadhoo mee si jira ayyee qaaf kana booda inni hirmaatan an deebisaa teessan malee amma tana waliin irra deebi'eef akka cimsattanii fi maashaallah rabbiin isin ilaaffise alhamdulillah du'aayin teenya lafan buune godhachi jirtanii isaa isin hundinu ayyee qaaf fataa daal saakin qad qaaf fataa daal saakin qad qaaf fataa daal saakin qad ifaansa qaaf fataa daal saakin qad ayyee afaan Oromootti isinaaf barreessitanii faraan asli fataa fi sukunaan siin galle ayyee mee ammasiif galti faraan ati yoo siin galle barattoota irraayin deebisaa barbaada ayyee fataa fi sukunaan naan gallee jee faraan asli gaaffiin isin gaafadhu irratti waan hin gaafadhu naaf hordofi faraan ayyee taraareef hin jirtuusa qaaf fataa daal saakin qad jeetiin akkana godhe ayyee yoo daal sukunaan jiraanne sagalee maal qabna harkanna jenne qaaf fataa qaa jennaan yoo qaaf fataan hin jiraanne daal sukunaa sagalee maal nu kan jennaan tajaajila nu kanniiti ayyee eega gaaffiin gaafadhaa naaf hordofi fataa fi sukunaan naan gallee jettee namni hin galiniif fataa fi sukunaan fataan dubbachiiftuu bakka buuti jenne sukunaa jechuun dubbifamaan sukunaan gubbaan jiru qubee arabaa dubbachiiftus haa ta'u dubbifamaas haa ta'u sukunaan gubbaan jirtu achi sagalee hin dabartu jechuudha ayyee yoo qaaf jalaa baasne yoo qaaf
jalaa kaasne akkam jennee dubbisna qubee afaan oromootti yoo qaaf kun hin jiraanne fataa fi sukunaan dubbifamaa gubbaarra jirtu walitti akkam jennee dubbisna fataan maali dubbifamaan daal sukunaa qabdu akkam jennee dubbisna mee qubee afaan oromootiin barreessanaaf ergaa maashaallah qaaf daalii fi qaaf dubbifamaa jira jennee ayyee Sayyid Ahmad wayyaak ayyee fataan sagalee mataa isaan nuqanna maashaallah ganamoo abdii maashaallah Ibrahim Abdullah maashaallah mee faraan laalteemma maashaallah ayyee maashaallah baga rabbiin si galchee al-Naif Muhammad maashaallah Khalifa Shaadalii maashaallah akka nagaa maashaallah alhamdulillahi rabbil alamin ayyee qaaf kana kaasnee jirra fataan maaltu bakka boo jenne maashaallah fatiyaa biyya bakka boo jenne daal sukunaa qabdu sagalee waan hin qabne jecha iddi jenne kanaafuu qaaf yoo ka'e akki jennee dubbisnu qaaf kaasne bira qaaf biraa kaase maaltu nu hafa addi jennaan nunneny dhagay saakinaa yookaan sukunaa jechuun seera barreeffama qubee arabaa keessatti akkaataa shanitti argamti shaneen keessaa tuni ta jalqabaati dhaabduu jechuudha yookaan hiikkaasii yoo kallattii ilaalle raggaasistuu yookaan sabachiisu takkaa'oo afaan oromoo tasgabbeessituu hin jaaniin achiin dabartu qooda sukunaan tun nisni dheerattii nisni haala shan qabdii shaneen bakka si ilaalla ammaaf wanni ilaaluu qabnu akkaan ammaan tana sadarkaa takkaffaa itti himuu jiru kanan laalla akkaataa shanitti argamtii yookaan hujii shan qabdii sukunaa yookaan saakinaan hujii takka qofa jennee takka murteessuu hin dandeenyu kanaafuu fuuldura shaneen ulaalla kanaafuu eegaa dubbiin akkumaan anjee kana addi jennaan sababa addi jenneen fataan bakka bu'ee daal sukunaa waan qabdu jecha ichi dhaabna ni qollofna ad fataa daal saakin ad akkana ku jennu fataa daal saakin ad taniin sagantaa dabarte keessa jee fataa daal saakin ad hogguu jennu fataan tanaaf bakka bu'ee daal sukunaa qabdu jennee ta dhaabdu taamtutaan fataa daal saakin ad yookaan qubee yoo hin jiraanne fataa fi sukunaa yoo dhufte qubeen sukunaa gubbaa jiru san achi qabdi ayyee kanaafuu ad jennaan ifaami kisraa fi dummaa xumurree jira maashaallah ayyee gaaffiin isin gaafadhaa isinii galee moo isiniin gallee wanni isin gaafadhu qubee afaan oromootiin naa barreessitan ani immoo arabiiniin asirratti isinii barreessa isin garsiisa tan akkam jennee yaamna mee miim fataa nuun miim dura jirti warri eerfoonaan dhageeffachuu jirtan miim fataa qabdii ayyee miim fataa qabdii duraan jirti nuun ammoo sukunaa qabdi itti aantee jirti akkam jennee wali dubbisna miim fataa qabdu fi nuun sukunaa qabdu akkam jennee wali dubbisna amma akka iskiriina irratti agartan kanatti
maashaallah. Mudannoo jireenyaa maashaallah. Takbiir yaa Allah maashaallah. Halawaa amaan maashaallah. Amma sii galeeti maashaallah maashaallah. Nuunnan sirri bal'inaa naa barreessite irree sabaa maashaallah. Man makida kamal maashaallah. irree sabaa akkanumaan ajabaatti yarati ati sagantaa tana irratti kootu tokkoffaa naa boonobtu miin fataa nun saakin man Ibrahim Abdallah maashaallah. Bakka toppii taatanii barattoonni kiyya. Allahu akbar. Khadijaa Muhammad maashaallah. Xayyibaa Khadir maashaallah. Ganamoo Abdii maashaallah. Asiyaa Muhammad maashaallah. Khadifaa Shaadalii maashaallah. Saakin man miim fataa nun saakin man maashaallah. Salaadiin Faaris maashaallah. Maanu dummaa fi aalameen jalaaqi akkana gaa irree kiyya. Halawaa amaan maashaallah. Allahu akbar. miim fataa maashaallah. Yee walumaan rabbi nu ajira irree kiyya. Miim fataa nun saakin man jechuun sifa ayyee roomaa maashaallah. Egaa miim fumoo maa jennaan jetteemi. Miim fataan dubbachiiftu takka. Waalaikum salaam namni nama dhuftan dhiyaadhaa. Fataan sagalee dubbachiiftuu qubee dubbachiiftuu arabaa a gabaabduu jenneen. Dubbachiiftuu arabaa gabaabduu a qubee afaan oromoo a tajennuun fataan tun bakka buuti. Fataan dubbachiiftuu afaan oromoo maqaan sii fataadha. Bakka bu'aan sii tana qubee gubbaarraan dhufti. Sagaleen isiin nu kennitu dubbachiiftuu afaan oromoo gabaabduu a tajennuun nu kenni. Tanaafu miin fataa gu jenneen maa jennee dubbachiiftuu lama goonu. Gaafni miin sagalee dubbachiiftuu lama goonuus ni dhufaa sagalee dheertuu irratti. Kanaafu miim fataa nuun saakin man maashaallah. Man miim fataa nuun saakin man. maashaallah. Yaa rabbi daranaa qaceelloo galchiif. Makkiyaa yetaffaa maashaallah. Bagana gayaan dhuftanii warri haareen amma dhuftan maashaallah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. maashaallah. Ayyeme ililli fiifara waqaama booda naa jabaatan akka bara akkamittiin galchaaf jeetiin boo halkan riibaan dhabee bar. Yaa rabbii kiyya narraa galchiif jee kanatiin qaaxiraa hunda isin dura bulaa bar maashaallah. Miin fataa nun saakin man maashaallah. Egaa rabbi isiniif laaffisee alhamdulillahi. Jamaal Aliyyi waalaikum salaam warri amma dhuftan dhiyaadhaa. Egaa ogguu dubbisnu akka qubee afaan oromoo akkana dubbisna sirri barreessanii jirtanii. Miim fataa nun saakin man. Miim fataa nun saakin man. Miim fataa nun saakin man. Miim fataa nun saakin man maashaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Meegaa tatti aantu ammaas tatti aantu amma habba lamaa fi sadii akka ammaattiin isin garsiisaa. Kana booda tooppii naa taatanii jirtanii maashaallah. Afaaniin jeetiin barreeffama qubee afaan oromootiin naa barreessitan maashaallah. Wayyaa Allah. Habba lamaa sadii akka ammaa kanatti isin gaafadheetiin walumaan rabbi nurraa jaalatu.
akka ammaa kanatti habba lama yookaan sadii isin gaafadheetiin eegas booda ani harfii arabaatiin ja'a isin qubee afaan oromoo naa barreessan maashaallah. Kana booda toppii naa taatan hayyee tatti aantu egaa qubeen arabaa lama tol fakkaatu jira. Taa fi taa dubbifamaan arabaa taa aliif baa taa sadaffaarra jirtu lachuu walii aantee jirti. Taan duraa fataa gubbaa qabdi. Taan lammaffaa sukunaa gubbaa qabdi. Hayyee taan duraa fataa gubbaa qabdi. Taan lammaffaa sukunaa gubbaa irraa qabdi. Dubbifamaa arabaa maashaallah. Waalaikum salaam namni amma dhuftan addaa. Taa lamaatu walii aanee jira. Taan duraa fataa gubbaa qabdi. Taan lammaffaa sukunaa gubbaa qabdi. Akkamitti dubbisnaa afaan oromootti naa barreessaa maashaallah. Hinjuu ani sinumaan garisa malee sinii naa jaa maashaallah Allahu akbar way maashaallah yaa tokkichayee yaa rabbii kiyya buganaa galchiteef wilmaan kiyyaa umran oromoo maashaallah bagana gayan dhuftee waalaikum salaam tulla argatu maashaallah arra baqa duraan qalbiin na cabuu beeyte rabbiin qalbii na deebise taafata taa saakin tat maashaallah amma dhuftee mi'umaa hanquma dhageeffatte hanquma itti aanu kana hordofi barreeffama isaan barreessan kanaas maashaallah barreeffama isaan barreessan hordofi eegas boodaatu sheeka taata wuli taafata taa saakin taa qubee takkas jalaafe maashaallah. Hayyee lama haqaan gabbaramaa maashaallah. Taa fataa qabduu jira. Taa lammaffaa sukunaa qabdii akkamii walitti dubbisna maashaallah. Bakka toppii naa taatan yaa tokkichee harree yooniin akkanatti isin bira bulellee dasna jaa. maashaallah duraan alhamdulillah hayyee maashaallah sirrii naa deebisu jirtan wayyaa ke binti arsii arra alhamdulillahi rabbil alamin taa fataa taa saakin tat ummu maawis siif gala jalqabarraa hin jirre malee iftuu oromiyaa waalaikum salaam dhiyaadhu tat taa fataa taa saakin tat warra amma dhuftaniif boodaan ja'a boodaan waliigalatti irra deebi'a maashaallah tatti jennaan taa fat awuli takka itti sadiin jeemi duraan takka godheetiin eegas booda warra amma dhufeef haa ta'u afaaniiniin qubee tanaa fi tana ta duraa akkana qabdi ta lammaffaa akkana qabdiin jaa isinii naa barreesse fixanne maashaallah taa lamaa jiraan jee lamee walitti aantee jirti ta duraa fataa qabdii ta lamadaa sukunaa qabdiin jee tanaafu taa fataa taa saakin tat taa fataa taa saakin tat maashaallah taa fataa taa saakin tat akka ammaa jee kana naa barreessan taraatti aantu amma tani amma sin garsiisu tana maashaallah naa jabaattan warri amma dhuftees waalaikum salaam dhiyaadhaa warri amma dhuftanis dhiyaadhaa hayyee taa fataa taa saakin tat akkana jenneen hayyee amma sababaa warra amma dhufeetiif jechaan takka qubee asirra sin garsiisa malee afaaniin jaa kana booda hayyee qubee lamaa jira akkaan amma dubbadhu kanatti osoon qubee isin hin garsiisne isin gaafadha qubee lamaa jira qubee dubbifamaa arabaa lamaa jira lameen miimii fi jiimi
qubee lama agartan amma booda iskiriina irraa isinirraa hin dhaaba. Qubee arabaa lamaa jira. Lameen duraan miimii jira. Lammaffaa jiimii jira. Qubee lama arabaa dubbifamaa lamaa jira. Duraan miimii jira. Boodaan jiimii jira. Ta duraa fata qabdi. Ta lamadaa sukunaa qabdi. Egaa wanii nama ja'u jiru takkaan irra deebi'a. Amma booda osoo kun hin jirreen afaaniin ja'a akkasiin naa barreessan. Akkamittiin isinii gaafadha afaaniin qubee arabaa lamaa jira. Lameen miimii fi jiimi. Qubeen miim duraan jirti. Jiim boodaan jirti. Qubeen duraa fataa qabdi. Tan lammaffaa sukunaa qabdi. Hogguu walitti dubbisnu. Akkam jenneeti sagalee walitti dubbisnaa. Qubee afaan Oromootiin miim fataa miim saakin. Miim fataa jiim saakin maji. Maashaallah. Maashaallah. Waay maashaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbiir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miim fataa jiim saakin maji. Maashaallah. Maashaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Yaa tokkichee. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, lubbuun na deebite kaan. Lubbuun na deebite. Miim fataa. Maji. Maashaallah. 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 Takbiir. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Maashaallah. Wayyaa tokkichee. Miim fataa. Miim saakin. Maji. 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 Ayyee. Kana booda. Akkamitti isin gaafadha? Afaaniin isin gaafadha. Kana booda afaaniin isin gaafadha. Qalbiin naaf hordofaa. Haaya. Dubbiin tolte gaafamma. Amma dubbiin tolte maashaallah. Waa ammaan tana sii galtee jirti. Hakan gabbaramaa maashaallah. Lameen boodaan goote haqe. Haayee. Abshir. Amma gaaffii dhagaa. Way gaaffiidha. Naa qophaawaa. Qubee arabaa lama naaf qalbisaa. Amma iskiriina irraa wanni takka hin jiru. Wanni takka illee hin jiru. Iskiriina irraa wanni takka illee hin jiru. Maaltu jira? Usmaa'il Alishoo jira. Iskiriina irra wanni takka illee hin jiru. Qubee arabaa lama. Tana bar inshallah qacello jira yoo rabbi je akkanuma rabbi daranaa isin agalchu qubee arabaa lama isinis qubee zaal zaayimiti zaal daal booda ta jirtu san ta daal booda jirtu fi laam lamadaan jirti. Tokkoffaa qubee zaal qabna. Harfi arabaa zaal qabna. Lammaffaa laam qabna. Zaalii fi laam qabna. Amma booda hanqanaan jiru. Gabatee ni qabdan. Gabatee qubee arabaa 28 ni qabdan. Waalaikum salaam. Warreen dhuftan dhiyaadha. Qubee arabaa lama. Zaalii fi laam. Fataa fi sukunaa guutii. Akkam jenne kana goone akkam jenne dubbisna qubee afaan Oromoo dafa zaalii fi maashaallah zaalii fi qubee laam isaan lameen kana hogguu fataa fi sukunaatti goone waalaikum salaam akkam jenne dubbisna fataan akkam malaalletti duraan jirti moo boodaan jirti ni beeytan ta duraarra jirti moo ta boodaarra jirti ni beeytan waalaikum salaam warreen dhuftan dhiyaadha fataan tam gubbaa akka ta'e sun agartanii jirtanii ayyee maashaallah maashaallah takbiir maashaallah wayyaa rabbii kiyya
zal 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 mee kamii isin godhe isin liqimsu alhamdulillahi rabbil alamin maashaallah zaalii fi laam zaalii fi laam zaal fataa laam saakin zal maashaallah maashaallah naa jabaatan allahu akbar wa ilillii waliif ergaa zaal fataa laam saakin zal akkanatti inshaallah bakka kana rabbii daranaa isin haa laaffisu baay'ee tana keessatti quraana qara'uudhaaf if qopheessaayii inshaallah quraanaas juuzaammaarra qaraa yaana ayyee seera isaatii wajjin seera barachuu jiraami inshaallah ammaaf naa qabaddaa zaalfa taalaam saakin zal wayyaa tokkicha zal na godhe zal nun goone boo rabbiin zal akka nun goone laaftu nun walchuu jiraati ayyee qubee arabaa wayyaa tokkicha ifa maashaallah zal 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 fataa laam saakin zal eegaa fataan maashaallah gammachuu beeyta gizee waan silaa usuu qaburra na dabarseensaa zaal fataan yeroo hunda qubee duraan teessii beeytanii jirtan qubee tokkoffaa gubbaarra teessi sukunaan qubee lammaffaa gubbaarra teessii maashaallah awumaa isin gaafachuuf hin ta'a bar isin gaafachuuf hin ta'a ayyee tabira akka ajaa'ibaatti isin gaafadhaaf qopheessa qubee arabaa lama qubee arabaa lama lameen na dhaga'u jirtanii qubee arabaa lama lameen tan duraa qubee duraarra qubeen lama qubee arabaa lama qubeen lameen harfii baa fi harfii shiin na dhaga'u jirtan qubee lama baa fi shiin qubeen lama baa fi shiiniitu jira isaan lameen kana seeraan maan tana fataa fi sukunaatti akkam jenneeti dubbisna baa fi shiin oguu seeraan maan tana ilaalu jiru kanatti sagalee fataa fi sukunaa kanatti akkamiin laallaa maashaallah baa fi shiin maashaallah baa fi shiin daffa takbiir bash maashaallah fatiyaa biyyaa ba maashaallah ayyee roomaa ibraahim maashaallah tanarraa gaaffii biraatti isin gaafadha zaalfa talaamsaa ginzal ayyee umreen oromoo amma dhufte ikraam zinab maashaallah bash mataa kana irree sabaa maashaallah bash mataa kanaan bash addaansi godha ayyee oromiyaa yu bash maashaallah halawaa amaan maashaallah hajoo tura maashaallah bash kamaaru baafata shin saakin bash sirri maashaallah irree sabaa baafata shin saakin bash sirri takbiir khadijaa muhammad baafata shin saakin bash maashaallah asiyaa muhammad bash maashaallah haqaan gabbarama rabbiqoo bash maashaallah takbiir ni raafatanii barra seyfuddin maashaallah huy baafata shin bash maashaallah zizam bash maashaallah halimaa maashaallah binti arsii maashaallah shiin fata ba saakin bash baag duraan jira ayyee maashaallah fatiyaalii maashaallah hayyee gaaffii qabda maal jette nun maal jette mee osoo sheekiin maal jette
نون مال قافت نا بري فمي خينا بش بافتا ما شاء الله ديبسو جرتني تكبير نون يوغا في waa'ee kanarra qabaatte amma deddeebi'an takbiir ilillee olii baraarame gammachuu hanqasitti yoo waan siingaliin qabaattee ni gaafatta inshaallah. maashaallah takbiir ilillis olii bara. hayyee baa fataa shin saakin bash baa fataa siin saakin bash baa fata sin sakin bash mashallah ega mas gafitiantu qube lama qube araba lama qaafi fi ega shin duran jirtu baad duraan jira ammaa sira deebi'eetiin okay yoo saakinni irra hin jirre hin dhufu yoo sukunaan irra hin jirre dubbifamaan hin dhufu hiikkaan qabu haa daal yookaan shiin san sukunaa qabaachuu baattee kisraa qabaachuu baattee shaddaa fi maal qabaachuu baatte hiikkaan qabu san bakka isii allaalla amma immoo seera fataa fi sukunaa laalu jirra inshaallah nuun nañ inshaallah maashaallah rabbiin sii galche tana abdurrahmaan mahamad nuti ammaan tana sabatti hin jirru obboleessa kiyya waa'ee darsii amantii jirra abdurrahmaan keenya qalbiin nu hordofi waan biraallee beeytaa namni tokko waa dubbatee nama dubbisuu barbaada abdurrahmaan keenya hedduu galatoomii amma booda waan darsii tana gufuu ta'uu hin barreessin yoo barreessite bulookin si godha ammoo yoo hordofuu feete qalbiin taa yoo hordofi nama hin jeeqini ayyee qubeen hogguun dubbadhu taniin dura dubbadhu dura kaayyettan waliigallee taniin dura dubbadhu dura kaayyettan taniin lamada dubbadhu lamadarra kaayyettan fataa fi sukunaa akkaataa taa'umsaa beennee jirra waliigallee eegaa duratti boodatti hin jiru maqaa yaamaa isiniitu sirreessa isinis tartiibaan naaf sirreessa maashaallah isinii galee bar amma keessa akka naata gongortan jeetii isin gaafachuu jira isin likki deebisu jettan ayyee qubee arabaa lama lameen qaafii fi faa qubee arabaa lama dubbifamaadha sanuu qaaf fi faa sagaleetti akkami keenya seera fataa fi sukunaatti qaafii fi faa mudannoo jireenyaa maashaallah roomaa ibrahim maashaallah bakka bar tooppiin haa taatan yaa tokkichee alhamdulillahi rabbil alamin yaa tokkichee irree sabaa maashaallah qaf tanalan harki na cabe qaf makidaa kabal maashaallah nasruu khaaruu maashaallah way halwaama maashaallah qaffata fa saakin qaf maashaallah irree sabaa takbiir khadija qaffata fa saakin qaf jenna maashaallah khadija halima maashaallah asiyaa qaf karifa qaffata fa saakin qaf maashaallah abdul jaliil qaffata fa saakin qaf
جميلة باير قفتا ما شاء الله قف كمارو قفتا فاساكن قف وي ما شاء الله أنوار سراج قف سري ده سري أنوار سري ده أنوار سراج سري ما شاء الله سري كتبوا جيرتن يا الله ما شاء الله ما شاء الله يا ربي نعرف سيف قبرت توتك يا غناف يا توكيتشي أبدو قامني نو ويتي نكتساتي وانتنا رابنا إيفا ما قف ما شاء الله تكبير تكبير الرا فتاني سنيقله إن شاء الله ما شاء الله برومو كسرا في دمال الله إيجاز بودا إيسا كمنا سا مال كمنا دبجيفتو في او أكمل تجارو لافتو رام بودا إسنيف لافو دا إيجاز دبجيفتو ديرتو سنة إيجاز بودا وان اتس آنو لال شدا مدى مال سكنان تنو صدركاسيتي الدباسني لالا توربان تكو يخاو لمن الرافو دتا haala kanaan rabbiin daranaa qaceellotti isin halaafisu haala kaan torbaan lamaa ol rabbiin nurraan fudhachiisini eegas booda tajwiida guututti seenuudhaaf wani goonu seera amma baranne kitaaba keeysaa suuraa akkanaa banaa ayata akkanaarraa waan akkanaa baasa kana oli dubbisa je'eetiin harfii arabii ayata quraanaa keeysaa isin garsiisaa afaan oromootiin naa barreessitan walii gallee torbaan tokko keessa dafnee rabbiin nurraa ficiisu sannuwaana qo dubbachiiftuu dheertuu fi sukunaa fi shaddaa sadarkaa lammaffaa sukunaa lammaffaas laallaa amma sukunaa takkoffaa laallee jira fataa fi sukunaa borommoo kisraa fi sukunaa fi dummaa fi sukunaa laallaa itti aannee qubee dubbachiiftuu dheertuu shaneen laallaa qubee dubbachiiftuu dheertuu laallaa shaneenu taarabii eegas booda akkasitti fuunu inshaallah maashaallah alhamdulillahi rabbil alamin egaa saantiyyaas daqiiqaa 15 dabartee jazakumullahu khairal jazaa boru kisraa fi dummaa sukunaa wajjin yeroo teenya tanan laalla jimmata inshaallah sagantaa jimmata boruutiin amma olii deebinutti nagayannaaf jiraadha rabbiin isin hojii jiraatu nagayannaaf turaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh eega baatan boodaas warri guruppii keessa jirtan guruppii keessatti sheer godhaa guruppii keessa jirtanitti namni biraa hiriyoonni keessa na harkuu inshaallah khayrii waliif dhaamaa eega balliquu anni walaw kaana aayaa rasuulii jawsan abbicha usmaa'il shoo qofaa miti khayim isinilleen sheer godhuudhaan himu jirtanii hiriyoota keessan invite itti gootanii sagantaa akka hordofu godhuudhaan walumaan duraa jaalatu invite gootanii akka itti afeertanii sagantaa hordofu godhuudhaaf dhaamsa rasuulaa gaggeessu jirtanii kunis akkasii nagayannaaf jiraadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh boruun rabbii nagayaa waliin nu haa deebisu